fuudhee jira jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Entertainmentii. Arras deebi'ee dhufee jira. Baga naga jiraattan akkam turtanii. Wantoota haarawaa waan hojjedhu akka isinirraa turu hin barbaadu. Yaa garuu baay'ee isinirraa waan ture natti hin fakkaatu. Haa ta'u hundaafuu deebi'ee jira. Namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan subscribe naaf godhaa. Family kiyya ta'a. Namoonni dura jala jirtan manni kan keessanii jabaadha. Himu kaayinaa waan isin barbaadan hunda isiniif hojjedha. Baay'ee isin jaalladha. Hedduu isin kabaja. Hunda keessanuu jechuudha. Akka isin jala waan jettan hin barbaadu. Yerootti wanta isin barbaadan isiniif hojjedha. Waa'ee biraa namoota hedduun gama Facebookaatiin illee ijoolleen isin YouTube kiyya daawwattan dhuftanii namni waan barreessitanii wantoota waan tokko na gaafattan jirtanii namoonni isin deebise okay, namoonni isin hin deebifne immoo dhiifama guddaa. Maaliif barreeffama nama hundaa tokko waa deebisanii waliin dhaqqabneef waan isin na barreessitan waan nama hedduu walitti qabee dhufee asirratti isiniif ibsaa jechuudha. Kanumatti aansee waa'ee rifeensaa namni rifeensa keessan dheeressuu barbaadan waa'ee rifeensaa amma durallee isinitti himuu ture. Seeraan wantootumaan himu sanirraa gaafa fayyadamtan ijoolleen baay'ee namoonni fayyadamanii jijjiirama argan dhufanii natti himutti jiru beektu. Akkasuma isinis seeraan fayyadama. Amma sirra deebi'ee ani viidiyoo rifeensa keessan kan luqqa'us haala itti dheeratu rifeensa jajjabaatas haala itti laaffistan hunda isaa isin barsiisaa jechuudha. Waa'ee biraa amma wanti ani isin barsiisuuf dhufe maalidha? Nama baay'een fuulli keenya tabalaasha'ee fuula keenyatti wanti gugurraan tokko bahee jira. Waa'ee fuula nutti himi namni jedhu hedduutu jira. Koomentii jedhettis keessaanis ijoolleen dhuftee na gaafattu hedduudha. Fuula keessan haala kamiin meekaappii ijoolleen kireemii fayyadamtu. Fakkeenyaaf fuulli kiyya kun maybe yoo isinitti mul'ata ta'e waan tokko ofirraa hin qabu akkanatti ilaala qulqulluudha. Ani kireemii hin fayyadamu isinitti mul'isa. Yoo kireemiin wanti ta'etti dibatame gaafa namni akkasii ofirraa argee irraa bahaa miti. Akkasii gaafa laaltan wantu irraa hin bahu jechuu qulqulluudha waan wanni ta'eef jechuu fuula keessa. Amma hoggaa akkasii laaltan fuulli kiyya goggogaa waan tokko ofirraa hin qabne bishaan qofaan indoo guyyaa dhiqadhee achasitti deebi'ee hin dhiqanne fuula keessan haala saniin qulqulleessuu dandeessu. Akkamitti akka fuula keessan qulqulleessitan kireemii malee baasii tokko malee itti baaftanii kan wanta gurraacha qabullee inni kun intinidha. Maalini irdi jettanii miti jedhanii afaan Itoophiyaatiin kurkum jedhanii afaan Arabaatiin jechuudha. Inni kun kurkumiidha. Hanga qabdan hangam ta'ee fuutanii maankaa tokko yookiin inni kun maankaa lama, maankaan kun xiqqaadha. Kurkumii keessan wanta akkanaa keessatti qopheeffatanii waanuma qabdan meeshama qabdan keessatti jechuudha. Eegasii kuni daa'imnis mataa yaa ta'u daa'ima fiddanii hangam feetan akkam akka fuulli keessan fuulli nama tokko guddatu jira fuulli namaa wal caalaa itti gootanii jechuudha. Kurkumii irratti hanga akka madaala hin qabu akka fedha keetiitti eega daa'ima itti gootee booda maalinni loomiidha. Inni kun loomiidha. Loomii fiddee irraan bishaan loomii jechuudha. Waan biraa osoo hin taane bishaan loomii irraan itti goota. Bishaan loomiitii fi daa'ima kurkumii bishaan hanga fedha hanga madaala akka loomiin keessan bishaan qabutti. Amma loomiin kun waan bishaan baay'ee qabu natti hin fakkaanne. Loomiin faayidaa baay'ee qabdi. Gogaa fuulaa ergasii akkanatti ammaasaltanii jechuudha. Inni kun baay'eedha.
fuulli nama tokko fuula ufiinonni ta'utu jira. Haala kanaan loomii keessan itti baay'istanii loomiin gaariidha. Hunda si'ootti gootan wanna kanaan baay'ee fuudhee jira. Isinitti agarsiisu garuu ani fuula kiyya kiliirri attiyyuu dibachuu waan barbaachisus hin goggogu gogaa wanni kootis jechuudha. Uumamaan akkanatti fuula kiyya gaafa laaltan fuulli kiyya qulqulluudha. Namni baay'een kireemiidhaan waa diddibatee akkasuma irraa kakkaata. Ani kireemii sin fayyadamu. Namni meekaappii dibachuu beeku fuula kiyyarra akka meekaappiin hin jirre sirriitti adda baafatee beeka. Namni namoota meekaappii dibatu beekutu beeka amma fuulli koo qulqulluu ta'u jechuudha. Ani wantuma sanyima meekaappii keessaayyuu yeroo baay'ee kuulii fayyadamuu nan jaalladha. Zimmeedheetuma ani yoo mana hojjetu osoo sirreessee hin dibanne fuulee kuulii fayyadama. Wanta biraa fayyadamuu hin jaalladhu. እና ማልጎተኒ የገድብደኒ ቦዳ ፉተኒ እስማ kana isa waliin dhooftan kana jechuudha fuula keessanitti dibdani jechuudha erga fuula keessanitti dibdani daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko ofirraa dhiistanii mucuk godhee fuula keessa irra qoshaashaa waan jiru hunda irraa kaasa deddeebitanii halas dibattanii sa'aatii qabdanii yeroo biraas hanga ji'a tokko booda fuulli keessan qulqullaa'ee kireerii ta'ee mul'ata haala kanaan seeraan fayyadamaa fuula wanta kanaan gugurraachi fuula ijoollee waa hojjettu yaada waa baay'eedha yaadaanis fuulli namaa wanni ta'a namoonni yaadanii haala saniin fuula keessanitti erga dibattanii booda ofirraa inni nu hin goggogaa sa'aatii inni goggogeessan ofirraa dhiqaati yookaan waan ta'eef fuulatti wantoonni diddibatta wayyoo jiraate irraan dibadha garuu namni waa hin dibanne akkanatti dhiisuu hin dandeessu fuula keessan meekaappii dibdanii barsiisuun gaarii miti biikoos Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee meekaappii fayyadamu ni ulfaata waan ta'eef sababa saniif meekaappii fuula keessan barsiisuu sun taane uumamaan wanta akka meekaappii fuulli keessan baratuun isiniifis gaariidha miti yaa waan dhiqamee bishaaniin lufaati jechuudha waan bishaan faana badu wantoota akka salphatti argattanillee fuula keessa irraa waan qoshashaa ofirraa kaasaa wanna eeggachuun qulqullina eeggachuun waa hedduu faayidaadha wantoonni biraas wantoonni seeraan isin ofirraa eeguu qabdan hedduutu jira waan danda'an asirraan isinitti mul'isa wanta ani isinitti himu garuu waan dhugaa irratti hundaa'e wanta seeraan godhee arge isinitti isin barsiisa waan hin beekne waan yookiin faayidaa isaa argine dhufee asirratti isinitti himu waa'ee rifeensaa immoo wantoota ani isinitti himaa ture irraa nama baay'eetu ijoolleen dhuftee naa himu turanii itti fayyadamee akkas naa ta'e naaf irraa isinis seeraan fayyadamaa namoonni haarawaa dhageeffattanis viidiyoo dura waa'ee rifeensaa irraa dubbachuu ture dhageeffadha irra deebi'ee viidiyoo rifeensaa tokko isiniif hojjedha ammas akka seeraan ifa isinii ta'utti akkanatti fidee isin agarsiisee isiniif hojjedha jechuudha rifeensa uumamaa qabaachuun baay'ee nu fayyada arteen eegee farda waan ta'eef irraa lafa isin irraa hoggama ofirraa kaansan namarraa hafa isa uumamaa wanta namtolchee irraan dheereffachuun hedduu isin barbaachisa yeroo feete gaafa inni gad dheerate ofirraa murta'a nama rifeensi koo gaafa humna malee dheerate yookiin akka wanni ta'e himuraa akkasanii yeroo gaarii qabaadha waan na hordoftaniif galatooma baay'ee isin jaalladha video biraatiin hanga walitti dhufnuuf turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u waan na hordoftaniif maal isin jedha isin galateeffadha isin jaalladha